Ayyaanni faraarri nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota, nagaa keessanii? Galata gooftaa, anis nagaadha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu nagaa nuu laate. Guyyaa har'aa kana kutaa 5ffaa eenyummaa Yesuus kan jedhuti waliin ilaalla. Qabxii nu irraa dhaabbannee waliin ilaallu qabxiiwwan arfan tokko isinii wajjin ilaaluun barbaada yoo yeroon koo naa kenne. Inni tokkoffaan Waaqayyoon kan ergame. Waaqayyoon kan ergame yeroo jedhamu Yihuudoonni masichi dhufuu isaa akkasumas Waaqayyoon kan ergame ergamaa Waaqayyoon kan ergame ergaa Waaqayyoo baatee kan deemu masiin akka dhufu ni amanu turan Yihuudoonni jechuudha. Waaqayyoon kan ergame ergaa Waaqaa baatee kan deemu ta'uu isaanii amanu ni eeggatus turan Yihuudoonni. Yesuus Waaqayyoon akka ergamee fi hojii Waaqayyoo Abbaas akka hojjetaa ture, akkasuma barsiisa Yesuus barsiisaa ture kan ofiisaa akka hin taane kan isa ergee sana akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti bakka baay'eetti dubbateera. Yeroo baay'ee warroonni musliimaa isa kana afaa haaraa godhanii nutti lallabuu barbaadu. Isa kana namni ganuu hin jiru. Yesuus Waaqayyoon akka ergame, Waaqayyo biraa Abbaa biraa akka ergame, ergaa Waaqayyo Abbaa qabatee akka jiru inni iyyuu ofiisaatiif dubbataa tureera. Anis kutaa tokko tokko isiniif dubbisuufan deema. Isa jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhuguma hubatan, akka ati na ergites amananii jedha. Dubbii ati anaaf kennite jedhe Yesuus. Dubbii ati anaaf kennite maal godheera? Hundumaa isaaniif kenneera jedhe. Isaanis immoo hin fudhatanii jedhe. Ni fudhatanii jechuudha. Dubbicha ni fudhatani. Sakam isa Yesuus Abbaa biraa fuudhee dubbataa ture sana jechuudha. Kana qofaa miti. Ani si biraa akkan dhufe. Eessaa akka Yesuus dhufe agarsiisaa jira. Eessaa dhufe Yesuusii? Waaqayyo biraa dhufe. Ani si biraa akkan dhufe dhuguma hin hubatanii ni amananis immoo jedha. Yes. Yesuusii Waaqayyoon kan ergamedha gaafa jedhamu ergamaa akka Garbeelfaa akka Mikaa'elfaa sana miti. Yesuus Waaqayyo biraa ergame yeroo jedhamu inni ergamaadha jennee fudhanna miti. Musliimonni amma inni ergamaadha jedhanii fudhatu. Jechoota akkasii kana fayyadamaniitu ergamaadha jedhu. Yesuusiin akka Garbeelitti, akka Mikaa'elitti, akka Goorgisii ergamoota baay'eetu jiru caafata qulqullaa'aa keessatti. Maqaan isaanis kan hin eeramne, maqaan isaanis kan hin beekamne baay'eetu jiru. Akka Suraafel akka sana jechuu miti Yesuus. Ni ergame gaafa jedhu akka ergamoota warra sanaa jechuu miti. Fakkeenyaaf amma atumti inni na dhaggeeffattu kun yookaan isheen na dhaggeeffattu kun mucaa qabda haa jennu. Mucaa kee suuqii irratti ergatte, dhaqeetii suuqiidhaa kana naaf fidii kottuu ittiin jette. Mucaa kee sana waan ergatteef mucummaan isaa hafee ergamaa kee jedhamee waamamuu danda'a. Akkuma kanaa jechuudha. Hin erganne malee inni mucaadhuma keenyadha. Akka nama ergamaa mana kee taa'isee hojjetu tokkotti lakkooftu mucaama keeti. Garuu maal gootee ni ergatte. Yesuus Waaqayyo biraa kan ergamee dhufedha. Waaqayyo biraa ergamee kan dhufedha. Akkasuma lakkoofsa 14 irraas darbeen isinii dubbisa. Akkana jedha. Ani dubbii kee isaaniif kenneera. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in, Yesuus kan biyya lafaa miti. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in, isaanis kan biyya lafaa waan hin ta'inii fi biyyi lafaa isaan jibbee jedha. Dubbii keen isaaniif kennee ani kan biyya lafaa miti. Warri dubbii ani isaaniif kenne kana fudhatanis kan biyya lafaa miti. Sababii kanaaf biyyi lafaa immoo isaan jibbee jedha.
Biyyi lafaa sababii maaliitiif si jibba beektaa? Sababiiti kan Kiristoos taate, sababiiti dubbii Yesuus fudhatte, sababiiti dubbii Yesuus amanteefitii biyyi lafaa si jibba. Waa harkaa fudhatteef miti. Daangaatti dabarteef miti. Sababii mati kan Kiristoos taateef si jibbala. Wanni biraan tokko hin jiru. Gooftaan haa ulfaatu. Lakkoofsa 18 irraa darbeen dubbisaa. Akka ati biyya lafaatti na ergite jedha. Yesuustu dubbata laa jecha kana. Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeeraa jedhe. Waaqayyo Abbaan Yesuusiin gara biyya lafaatti erge. Yesuus immoo warra kan isaa ta'an biyya lafaa keessa immoo isaan erge. Misraachoo sagalee wangeelaa kan akka isaan lallabaniif jechuudha. Okay, inni kun hin ga'a. Inni lammaffaan abbaa qoricha dhukkubsatootaati Yesuus. Yesuusii abbaa qoricha dhukkubsatootaati. Jechi kun Israa'eloota biratti baay'ee beekamaadha. Yahuween abbaa qorichaadha jedhanii ni amanu. Yahuween abbaa qorichaadha jedhanii akkuma amanan, Yesuus Kiristoosis abbaa qorichaa ta'uu isaa caaffanni qulqullaa'aan ni dubbata. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 10 keessatti sagalee akkana jedhu arganna. Akkana jedha: yaa saba lafarraa dubbii koo dhaga'aa, saba warra biyya galaana gidduu keessa jiran, warra fagoottis inni Israa'eliin gargar tamsaase, amma immoo walitti isaaniin qaba. Tikseen horii isaa akka eegu, innis akkasuma isaaniin eega jedhaatii himaa jedha. Waaqayyo tiksee saba isaa akka ta'e, saba isaa akka eegu, saba isaa akka gargaaru, saba isaatiif abbaa qorichaa akka ta'e kakuun moofaanis ni dubbata. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis abbaa qorichaa akka ta'e wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti ni akkana jedha: ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedhee jedha. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Fayyisuudhaaf. Dabalataanii wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 11 lakkoofsa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irraa argachuu dandeessu. Boqonnaa 9 lakkoofsa 11, boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irraasi Iyesuus fayyisaa akka ta'e dubbata. Fayyisaan immoo abbaa qorichaa ta'uu isaati. Yesuus abbaa qorichaati. Warra dhukkubsatootatu ogeessa fayyaa barbaada malee inni fayyaanii ogeessa hin barbaadu jedhe Yesuus. Ani cubbamoota fayyisuudhaaf dhufeeraa jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaa qoricha dhukkubsatootaati. Dhukkuba hafuuraattis namoota fayyisaa tureera, namoota hiikaa tureera. Dhukkuba cubbuutti namoota fayyisaa tureera. Akkasuma dhukkuba foonii, dhukkuba garaagaraatti namoota fayyisaa tureera. Abbaa qorichaati jechuudha Yesuus. Inni sadaffaan Yesuus tikseedha. Tikseedha. Hojii masichaa keessaa inni tokko saba isaa tiksuudha. Saba isaas tiksuudha. Yesuus ofii isaatii tiksee gaarii fi amanamaa akka ta'e dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti jechuudha. Ana tiksee gaariin jedhe Yesuus. Tiksee gaariin immoo lubbuu isaa hoolotaaf laataa jedha. Tiksee gaariin lubbuu namaa hin baasu. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf laata. Ilaalaa. Yesuus tiksee gaarii waan ta'eef lubbuu isaa hoolotaaf dabarsee laate. Lubbuu isaa saba isaatiif dabarsee laate malee lubbuu nama tokkoo hin baasne. Lubbuun nama tokkoos harkatti hin banne. Lubbuu isaa garuu dabarsee laateera. Tiksee gaariidha jechuudha. Tiksee amanamaadha. Waaqayyo illee tiksee saba isaati. Tiksee gaariidha Waaqayyo. Waaqayyo akkuma tiksee gaarii ta'ee macaafa faarfannaa boqonnaa 23 keessatti dubbata. Iyesuusis akkasuma tiksee gaarii ta'uu isaa caaffanni qulqullaa'aan hin dubbata. Tiksee gaarii, tiksee amanamaa. Yohaannis 10:16 irraa dubbifadhaa. Yohaannis 10:18 irraas dubbifadhaa. Iyesuus Kiristoos tiksee gaarii akka ta'e ni dubbata jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu.
har'aaf asuma irratti nu ga'a daqiiqaan koo ga'eera yeroo biraa sagalee kan jedhu irraa kaaneetu itti fufna eebbifamaa ayyaanni isiniif baay'atu karaadhuma inni isin bira ga'uuni wanti gaaffii isinitti ta'u jiraate gaafachuu dandeessu warri gama tiktookiitiin hordoftan warri gama yuutuubiitiin hordoftan warri gama feesbuukiitiin hordoftanii wanni gaaffii isinitti ta'u jiraate karaa barbaaddan gaaffii gaafachuu dandeessu eebbifamaa